taa'ee Kaanadaa taa'ee Ameerikaa taa'ee waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii isin gad naquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe they will have excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii ergin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota taanii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhee beeytanii. Takka takkaan irraa si guursimnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo hooqqatte qeetti galte. Qeetti immoo hoggaa galte nama si awwaalulee hin argattu. Arraba kiyyarraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo. San qofaa miti. Hoggaan nuti asiin tuyidha abii deeggarra. Biiti bartaa abii qofaa miti. Namni ati ajjeeftu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan ankalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma. Eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra geenyu isin himeetiin jira waan godhu deemu takka takkaa isaaniitiin. Jawar Galatoomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyetti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akka asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessattuu waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan ima taa'amaa waluma deebi'an. Akka akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbana'ee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seene akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira. Tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru kayoo mootummaan Suudileetti dhufe haga humna ofii ofirraa mootummatti dhukaasee ajjeesuuf osoo yaalu du'ufaa jira. Kan qila irraa kufeefaa ilkaan irraa cabu jira. Warra jala jiru guutuun hin beekaa jechuu sobaami. Warra hidhatee jira. Kilaash irraa haga qawwee biraatitti warra hidhatu jira. Tokko. Jarri sun hedduu waa'ee gandummaa fi gosummaa kana leellaqatanii garuu akkaabuu akka malee ta'itti kana gayallee jira kana madararullee jira kaawalaati buusullee jira. Tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha. Dimbara Yamaniitii fi Su'uudii kana jidduu karaa gaara akka miskanniin kanniin gaarreen dimbaraa kanarra warri jiru jira. Shiftaan akka shiftaatitti ka abbaa rabbiin laaffiseef dabarsu ka abbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha. Tokko kana dimbara. Lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira akka kaayidaa magaacaa biyya kennaa sanii mahaxxaa waan jedhamu jira. Mahaxxaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa durriyyeen mazra'aa keessa ciisetiniin dhokatee gizee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mubaa'ilaan bahutti isaa amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegala. Inni shiftaan lammaffaa shiftaan kuni waan shugguxii xixiqqoo fi
saanjaa qaba warri maaxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi haga shuguxii xixiqqootti qabu warri guyyaa rafaa oolee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana irribaa kaasee ruuza bilcheessisi waan inni fudhate saama mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema. Inni sadaffaan mootu warra mana taa'ee mukayyafa jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida. Fakkeenyaaf amma anaaf Hamzaa yoo wallollee deeggaraa kiyya fakkaatee yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaatee Hamzaa keenya tuqee qabii fidi Aslii keenya tuqee qabii fidi yookiin Arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleessee miskiina wal tumsiisu. Gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiin raawwatamu. Wantoonni sadiin kun akkamitti step by stepin tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'ama. Fudhachuun danda'ama. Waan kanatti ibsa godhime. Ayya galatoome laal maddi furmaanni waan kanaa isin harka jira ummata keenya harka. Ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban. Gaafa isaan waan akkanaa godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee buusisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaa harkarra hin qabina maaliif amma tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan kokkeessaa goggoyte miidhaa irraan geessifnaan maaliif diina bineensa kun maaliif inni tokko miskiina zollamu jira lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hundalaalee. Maaliifi ani yeedin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Geetaa Joosaffaa Afaan Barre ijoollee cafaqaatiin na dhageessisuu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuu shirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caanii dhufan kaanu bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sana irra osoo deeman bubbeen buutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobee ta'anitti nama sadoo qanan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaasaa sabummaasaa namummaasaa akka jibbu irra dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan nama hin beeku biyya san. Maqaan maatiyyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhudhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliif tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti umaan taanu jettan kuni akka dur makiinaan isin ari'an. Na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroonidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa hin turemme isaan keessaa. Ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiifi. Yakka isaan achi keessa dalaganiif.
bara mani kaanu nyamma warma suudi ka amadura jolle waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasa nu jala ajjeesina innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaachaa jirra bara waan hin taane nu dhufee jiran can you imagine this waggaa meeqonni jechaani turre yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre yaaboo maal jechaani jirra aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjal warra hojjetaa jira nu adabaa jechaani jirra barkalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa jarri de wala ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran hagamta akka kanuma qaaneessu eegaa rabbii jaati kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan oromoo tiyya sidhu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan gaddaafaan akkasinitti hin dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa ijoollee deemtona gorfadhaa yoo isaan baditti galan gosa tiyya qe'ee tiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatii nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha kanumaan jaa namoonni biraa